gara Harargee kana deddeebi'aa ture uummata keenya laaluudhaaf yeroon deddeebi'u sanatti bara jireenya koo keessatti akkasitti abdii kutadhee hin beeku. Maaliif waan wayyaaneen uummata keenya irratti raawwachaa turte sana argee walaloo sana akka jirutti Direedawaatti hin barreesse harka caalaa jechuudha. Addisuu Araggaa kun natti bilbilaa ture. Qophiin akkasii kun jira hin jira laayivii darbaan jeen addunyaatti darbaan jeen addunyaatti darbaa ayyee sanarratti hundaa'ee barreesse jechuudha. Erga addunyaatti darbe. Hin dhufee leetii ta'een dhufee yoo gaafa qophii sana. Dudduubatti haftee dhufte. Dudduubatti hafee gaafa dhufu artistoota kan akka Ittiiqaa kana ijoollee artistoota na dura seenanii perform godhan kana Addisuun walitti qabee gorsaa ture. Gorsaa kam gorsi? Yoon dhufu Hacaaluu dhufte kootu ati sinaan jedhee asitti galii walitti qabuuf walitti dhufne malee